Corona. Corona. Namicha biyya tararaa jiru san. Corona. Sababa keetiitiin nu mana gadhiisnee bosona galuu qabna. Maal rakkoo qabaree? Qamalee ta'uu qabna nu. Dandeettuma kootta akkasii sin godhe. Ishii maqaan abbaa keenya. Vaayirasii. Tuttuqqaan dabalata. Maqaan dabalataa kee hoo? Koovidii. Waggaan kee meeqa? Waggaan koo 19dha. Baay'ee dheeratte. Sirriidha. Anuu 19 hin guunne. Eenyuma dhufteeti sanuu echa faa buufattee? Si ajaa'ibaani otoo iddoo buufataa koo otoo eegaliin dura dhaloonni koo chaayinaadha. Adamma chaayinaa dhaquu baay'ee hawwii qaba. Gatteenaa hin deemtu? Na argattu. Wajjin deemnu? Maal ani si fuudhee deemuu miti. Waggaa meeqa jetteeyyu? Achuma waggaan koo 19dha. Akka keenyatti hoo? 12 seeraan Itoophiyaa siin waggaa 12 koodha. Ministeera bira dhaqee hin beektaa? Achi liyaa bira dhaqeen ture. Maana didde ishiin na fudhachuu. Maaloo erga dhaqxee ashana jenee? Liyaa moo si jana janu? Maanna ittistiimi? Bishaan of lukkiste ajaa'ibsiidhaan of dhiqxee onnoo itti. Akkatti odoof dararte maa si dhiisne turre? Haatamma isheetti dhalatte waan daafu? Ani Chaayinaa magaalaa Wiihaa manjaamu tokko jira. Si ajaa'iba digirii jalqabaa koo hojjetan fudhe. Chaayinoonni baay'ee na jaalatu akka addunyaa kana guguddisu. Si ajaa'iba biyyoota kamas akkan deemu fakkeenyaaf Chaayinaa keessatti hojii baay'ee hojjedheera. Ameerikaa faas yeroo tokko si'a baay'ee qaroota nama 10,000 faa argadheen ture. Guyyaa guyyaadhaan xaalanii faa Ingiliis faa amma garuu biyyoota saaraa gadii fakkeenyaa Itoophiyaa faa Itoophiyaa beektumi isaan faa baay'ee fudheen ture. Achi keessaa immoo magaalaa Finfinnee. Boggee beektaa? Itti boggaadha? Dhimpeeka. Isheefaas ni hammadhan ture. Dullee beektaa? Dhimpeeka ishiin faa saamunaa dhiqachuun ofirraa naattus. Si ajaa'iba namoonni baay'een jechuudha. Namoota fixuu koo kana yookiin namoota dhuunfachuu koo kana arganii ati HIV dha hinaan jedhu. Ambiraawo. Ati Eboolaa dha hinaan jedhu. Abboolaa? Eboolaa addisaa hinaan jedhu. Ambiraawo. Ani garuu maqaan anumtu ofuma kootiyyuu of laaletan ati koronaa dha ofiinan jedhe. Maal godhu? Nama akkamii ta'e? Nama jala. Fakkatoota baay'ee muuziqaa kenniteef. Muuziqaa reediyoo kenniteef. Irratti istiidiyoo kenniteef. Waa'ee keetiif sirba baay'ee baasanii. Baay'ee tapha. Baay'ee qaama koos na miidhanii tura. Sanumaa irraan daddarbitaa. Anafaa beektu tuttuqiidhaanis. Ana garuu nan dhiista. Maa rakkoon qabu? Firaa. Bakka wajjin hojjenna. Rakkoon qabu. Biiroon kee jechaa? Asi magaaluma Chaayinaati. Iddoo hundumaatiin beekamu. Beektami namoonni tokko asitti hojjetanii iddoo biraatti hin argaman. Ankoommoo akka malee mana barnootaa cimaa wayii baradheetan argamni koo iddoo hundumaa Chaayinaa faan naqaa xaalanii faa Itoophiyaa faa hin deema. Achi keessaa iddoo nan dhabdan hin jirtu. Ameerikaa faa caakkaa Ameerikaa caakkaa Sambalaat faa Jibuutii Lumuuxii faa achi baay'ee keessa hojjedhe. Woy! Ani kanan jedhu. Maattu? Ani kanan jedhu jechuudha. Ani akka nama dhuunfaatti kanan jedhu. Ani jechuudha. Ani kun. Naa gartaa miti? Dhipheeka wanta sin jechuu yaaltan. Ani kanan jedhu. Of fuuldura ani kanan jedhu jechuudha. Of fuuldura. Amma ani kanan jedhu. Boru ani kanan jedhu. Si ajaa'iba namoonni baay'een. Woy! Nafichi isaan kanan jedhu. Boru kanan jedhu. Si ajaa'iba namoonni. Har'a galgala ani kanan jedhu. Sin ajaa'ibu. Nafichi boru kanan iftaan kanan jedhu. Guyyoota walitti aanan kanan jedhuun maal kanan jedhu? Beekon wanti sin jechuu Maarree ani kanan jedhu kana. Seetta. Kanaaf nan tuqinaana addunyaa baay'ee dhuunfachuun barbaadan. Dandeettii koo kanan tuqinaan barbaadani. Namoonni baay'ee harka dhiqata of lukkisu. Keessa darbanii maashinii bira dhiista dhiqu sana agarteemi? Isaan harka isaanii of lukkisu. Maali seettaati sababa kee dhudhufuu baanne. Anamma harka kee agarteemi? Argeeraan. Ilaal harka koo. Saantaayizarii miti sun. Araqee. Isa fayyadamtu? Machaaniiru wallolu.
Maal inni istu maal aanaan seenu. Maal seenta? Garam seenta? Nama bara akkasumara seeneen tokko lubbuma keessan qofan fuddee deema. Amma lafooti inni bira geechee mijooti eessan. Ishiin tuqun ishiin bareedaami. Akkas taanaa walii galle. Bareeda cululleedha bar ishiin. Nagaan. Ani kanan argame baddootii kiristaanaa cufuu. Beektumi jarree haleluuyaa faayaan sallaa. Waaqayyo abbaa qofaan jaanii kadhatasan. Isaan faa cufsiisuun dhufe garuu. Akka abbaa isaanii hin taane agarsiisu. Maaliif mee sababni? Sababni isaa babal'achuun koo karaa kanaan ka'a. Banamnaan karaa ittiin babal'adhu namoonni baay'een hin kadhatan waan ta'eef waaqnis abuunaaf kenna waan ta'eef kanaan babal'adhe. Yoo baname immoo dandeettiin koo gadi bu'aa deema. Hirrinni sammuu koo baay'ee gad bu'aa deema. Kaappaasiitiin keenya. Yaa seerebilee kan jaamsan beektaan. Onno uskunnaa. Uskunnaa yaa. Chaayinaadhaan jalqabe naan jette. Mujiisa. Chaayinaadhaan jalqabe naan jette. Achi jetta. Lulluwaa hin beektaa lulluwaa. Sumaa duudaa maamlaan. Fucuqaa ishee. Isaan keenyaa miisaan. Achi dhuftanii. Amma isaan gadhiiseeraani. Gadhiistee? Isaan gadhiiseeraan Maal Ameerika. mucaasuun nama onnoo ture miti. Kanan jettu. Beekta amma dhiyoo kana immoo magaalaa Itoophiyaa kanan jalqabe. Iddoo tokko Taanzaaniyaa dhaqiitan achi mootummaan isaanii jechuudha labsii boo'ii gadhiisee kadhannaa kadhataniitu anaan na aariyanii turan. Jennaan dadhabnaan bakka kara Itoophiyaa dhufe Itoophiyaan immoo baay'ee dadhabduu waan taateef achiin karaa kanaan babal'inni koo guddatee jechuudha. Diinagdee saffisaarran ture. Amma? Gavarni mantaan jaa'u sabbeettaan bakka dagaaginni koo. Ameen jedhi siina eebbisa. Waaqayyo dachee tanarraa si haa ballee. Ameen. Buqqisa si haa butu. Ameen. Si biraan hafi. Ameen. Daaraa si haa dha'u. Ameen. Kotte duudaa ta'e. Ameen. Lafatti gadi hafu. Ameen. Ede. Ameen. Ada.